Alhamdulillah darsiin teenya akkuma itti fuftee jirti. Baga Rabbi nagaa waliin nu deebise. Har'a kan barannu dawaa uumamaa kan nama hirriiba dhabe. Odoo beekaa fi dhorkee odoo hin ta'in kan haala rakkina adda addaatiin hirriiba dhabe jechuudha. Namni hirriiba dhabe akkamii hirriiba ifi fidaa waan jedhamu irratti kiniina haalaa odoo hin ta'in bakka haaluma tajaajila mana keessaatiin akkamii hirriiba argachuu danda'a waan jedhamu irratti darsiin teenya har'a kanarraayi. Innaa dawaan uumamaa kan nama hirriiba dhabeef dawaa namni hirriiba dhabee rakkate yoo dalagaan takkaa'uu rakkina adda addaatiin innaa hirriiba san deebifachuu takkaa'uu hirriiba argachuu yoo barbaade maal gochuu qabaa? Gaafuma isin irratti hundaa'uun waa 43 deemee bichaan dawaatiif irraa haasawinee jira. Innaa darsii duraarraatti 43 deemee dawaaf ta'e irraa dabarsinee jirra jechuudha. Har'a immoo 43 deemee dawaa ta'eef irraa takka kan nama hirriiba dhabeeti jechuudha. Namni hirriiba dhabee daa'ima maankaa takkaa fi aannan danfaa burcuqqoo takka daa'ima maankaa takka itti naqee waliin mi'eessee sa'a takka odoo hin rafne dura burcuqqoo daa'imaan mi'ooytisan aannan danfee qabdu ta daa'imaan mi'ooytisan sa'a takka dura dhugaa jechuudha rafuu isaatii dura. Innaa haala kana yeroo hirriibaa deemu yeroo 3 fayyadama. Takataataa wal jala jechuudha. Har'a yoo fayyadamee borummaas akkasumatti guyyaa 3 wal jala fayyadama. Haala hirriiba dhabuu isaatti irra dhiibbaa dhufe san hundaa'u isarraa hambiseeti hirriiba nagayaa ajaa'ibaa fidaafii jechuudha. Kanaaf har'a kaniin odoo hin ta'in waanuma uumamaa kan mana keessa jiruun akkaataa itti fayyadamnu daa'imni waan dawaa ta'eef irraayi akkasitti har'a darsiin kan irra jirtu daa'imni waan dawaa ta'eef aannanii wajji daa'ima maankaa tokkoo fi aannan burcuqqoo takka danfe waliin mi'eessitee akkasitti hoggaa dhuyde hirriiba namaa fidaa. Kanaafuu akkuma dura irraa fayyadamtanii yaadaa fi gaaffii qabdannoo dhiyeessaa jirtanitti galatoomaa isiniin jenna. Yaadni keessan nu cimsa waan ta'eef yaada nuuf laadhaa. Akka isin dhibdees gaaffii nuuf laadhaa. Innaa saniifuu rakkina biraatti irraayis gaaffii qabaattan nu dhiyeessuu dandeessan. Jabaattanii haaluma kana itti fufuu qabna. Isiniin jaa galatoomaa YouTube Meeysar 9465 searchi godhuun irraa fayyadama. Namuu bakka jiru mana isaa taa'ee waan isaaf dawaa irraa fayyadamuu danda'a. Dhibdeelee garagaraatiif dawaa isiidha kan uumamaa achirratti waan dabarsinee jirruuf namootni isin dabreenis darsiin duraa isin dabartee kaaraan tanaatti wal qunnamtanis achirraa ilaaluu dandeessanii. Kanaaf galatoomaa nu jabeessuu keessaniif galatoomaa gaaffiin teessan nu jabeessiti. Kanaaf tattaaffiin teenya wixxeetii harkachuun gaaffiin teessan dhiyaachuudhaan beekna. Hordoftoota fayyagaa hedduun isin jaaladhaa galatoomaa gaaffii teessaniifis wal faana deebisaa kannaa haala shaakalamnee fi dhiifama isiniin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Darsii biraatiin hanga Rabbi waliin nu deebisutti nagayaan nu turaa isin jennaa. Baay'ee isiniin jaaladhaa galatoomaa.